kuni uh, A iletti ko Me. enittima kuni Ra. Eh. A ba Mhm. cha cha da a da da e fa ga ha I ja ka la ma na nya o ha a a ra sa sha ta sa u va wa ta ya za ja ja dai Ja. Oh, amma lama wala lama kam. eeyyee wallaalte immoo deebitaa baay'ee jijjiirama guddaatu jira kan yeroo darbeerra. Mm. Alright. Nama qabaa. Okay. Seera namni tokko odeertaa. Waa'ee kanaa irratti namni hojjetee dhufe jira. Waa'ee kanaa namni yaadatu maal akka ta'e walumaa gala hunda keessan keessaa namni waa'ee kanaa yaada. Waa'ee kanaa maal isin barsiisee ture maal yaadatu? Oh, waa'ee kana. Hmm. Um, A. Waa'ee kanaa maal yaadattu? Dubbisaa hin jenneen Ya. Oh, waa'ee kanaa. dubbisa. Oh, qubee shan. Qubeen shammaa'in. A. Qubeen shammaa'in maal jedhamu? Qubee shani. E. I. Dubbisaa hin jenneen qubeen shan maqaa maqaa qabu namni kan biraa namni yaaltan qubeen shanan sun maal Oh, jedhamu? dubbachiiftu. Dubbachiiftu jedhamu Dubbachiiftu. qubeen shanaa kun. Dubbachiiftu. Alright. Dubbachiiftu. Dubbachiiftu irraa kanaaf qubee 21 qabna. Qubee qeenxee maal jedhamu? Dubbifamtu. Dubbifamaa jedhamu. Dubbifamaa. Dubbachiiftuu fi dubbifamaa walitti finneetu jecha yookiin sagalee wayii ijaarra jechuudha miti. Eh. Namni kana hojjete yoo jiraate waasaap irratti nu erga. Namni qubee aadhaa kaasee amma utti asirraan hojjetee baarraa kaasee amma zaatti karaa kanarraan hojjetee namni xumuree yoo jiraate akka fakkeenya kanaatti. Namni xumuree qabu kanaan dura hin dhabamu namni xumuree yoo jiraate namni xumure. Ani barreessiteera garuu abdii yaani qubee lama lamaan hin barreesse hundumaan barreessa garuu karaa waasaappiin erga Gara waasaap erga ilaala. Garee mana. amma moo Yoom O barreessuu dandeenya? amma moo Mm. amma barreessuu dandeenya jettu Eh. maa jechuudha amma barreessuu dandeenya jechuudha. Akkamitti Katabata. torban tokko guutuu torban lama guutuu akkamitti xumurre. Asumarra laal. Asumarra laallee. Amma immoo warra hin barreessin asumarratti ilaala. Garuu Ay. warra barreessitan Mm. qofatti wannoo agarsiisa. Maaliif isinitti himin ture? Waan kana hojjedha yeroo hundumaa yeroo bira ga'u isinitti himin ture. Ifa. Dhiifama barbaachisu. Hojjechuu qabdu yoo isin dogoggortan isin sirreessaa akka hin taane taanaan qubee jechoota waan jedhamu sirreessuu waan jedhamu sirreessanii barreessuu waan jedhamu tun barattu. Ergitee biree ammoo nama eeyyamne. kaasan jira kun. Isin eegaa amma itti garatti isin hin Irratti jiru. barreesse waraqata irratti barreesse waan ta'eef immoo kennan kaasa. Mul'atu garuu baay'ee yaalee irratti waraqata irratti barreesse. Nama giruuppii kana keessa dhufu keessaa hundumaa nama tokko irraa otoo hin taane hundumaa irraan eegan. Kanan baranne taanaan saantima kana faluu yookiin as taa'u giruuppii kana keessa taa'uun keessa waan na fayyadu hin qabu. Kana hojjettanii keessatti lattafaan isin hin jedheen. Kana hojjedhaa keessatti lattafaan isin hin jedhe yeroo darbe. Namni yaadattan iddoo kaa'adhaa isin hin jedhe hojjedhaati.
Qubeen isaa baay'ee mul'atu malee hin beekama. Inni baay'ee mul'atu. Silkeen sirriitti na kaasu deeqoon yaalarra jiru. Alright. Amma itti bira darbineetu deemna. Mashiin kaastee nu hirkisutti. Okay. Keenya hin dagata jettanii yaadinaan hin dagadhu waan akkas godhaa eessatti hime hin dagatu. Takka ol irra deebisee ifama. Hin deebisu hin deebisu. Viidiyoo irra waan jiruuf yuutuub irraa yeroo hundumaa ilaaluu hin dandeessu. Yeroo hundumaa ilaaluu dandeessu. Yeroo hundumaa yuutuub irra waan jiruuf yeroo hundumaa achuma irratti dhaabdanii amma isinii galutti bira darbuu hin qabdan. Torban tokko jechuun waan guddaadha. Namni torban tokkotti iddoo guddaa qabee dhufa. Daqiiqaa 10 qabna. Yuutuubiin jedha. Zoomiin keenya kan ammaa xumuraa fi bireen dhuftee jirtaa? Ergite? Jira. Sirriitti naa mul'isu dhiisuma Akka si yaalaa. mul'isu sanaan dhiisi. Almost yaadne dhiifna. Yeroo darbe isinitti agarsiisedha. Qubee baarraa kaasee hamma dhumaatti barreessaa. Qubee aarraa kaasee hamma dhumaatti barreessaa. Gonkumaa iyyuu afaan Oromoo keessatti amma bara jiraattanitti sana gidduudhaa kan bahe hin argitu. Yeroo qo'attanii gonkumaa iyyuu sana gidduudhaa kan bahe hin argitan jechuudha. Kanaaf akkasiin isa barbaade. Okay. Sagalee laafaa fi jabaa jechuun maal jechuudha? Sagalee laafaa fi jabaa jechuun. Sagalee laafaa fi jabaa jechuun maal? Lafaa yeroo keessan hin gubdu taanee isinumatti guba. Daqiiqaa 10 qabna. Amma daqiiqaa 10 barannee edda xumurre booda immoo waa'ee jechootaa qofa baranna. Laafaa fi jabaataa jechuun sagalee Laafaa jechuun maal jechuudha? laafaan takkaan onnota Okay, amma namni kana akka namni kana caala ibsuu danda'u. Laafaa. amma baadaa jettanii hin barreessitan takka dubbiftuu takkaan bireertu jechuudha. Sagalee laafaa fi jabaa jechuun qubeen iddoo tokko ta'ee galeetti laafaadha yaani qubeen kamillee yaani. Qubeen maaliif ta'ee galaa tokko ta'ee gala? Fakkeenyaaf amma asumarraa jalqabe taannoo 2 ta'ee gale hin jabaataa, tokko ta'ee gale immoo hin laafaa jechuudha. Dubbachiisaan tokko ta'ee gale olitti aanee gale jechuudha. Olitti aanee 2 ta'ee gale hin jabaataa. Dubbachiisaa moo dubbifamaa? Dubbifamaa jechuudha. Dubbifamaan lama. Wal fakkaataa moo daddee ta'e? Hin jabaata. Wal fakkaataa. 2 ta'ee gale hin jabaataa. Tokko ta'ee gale immoo hin laafa. Kanaaf ilaalaa isaan irra dibee kana. Dubbifamaan wal fakkaatu 2 ta'ee jecha tokko keessatti wal fakkaatee yoo galee jechi sun maal jedhamaa? Jechi sun jecha jabaa jedhama. Dubbifamaan jecha tokko keessa otoo jiru tokkittii ta'ee kophaa ta'ee yoo galee laafaa jedhama. Inni ittaan kanumaan bira darbe. Viidiyoon isaa yuutuub irra jira. Sirriitti ilaalaa. Irra deebi'aa. Fakkeenyota irra deddeebi'aa ilaalaa. Sana booda wanti isin kan biraa nama tokkollee gaafachuu barbaadaniif hin jiru. Okay, kun dubbifamaa qofa. Dubbifamaan jecha tokko keessatti dubbifamaa jechuun baarraa ka'aa caadaadha. AEIO hin dabalatu jechuudha. Warra shananii hin dabalatu. Okay. Jechi ittaanu jecha laafaaf jabaadha. Jechi dheeraa fi gabaabaa miran nu taale fakkaata. Jecha dheeraaf gabaabaa jechuun maal jechuudha? Jechi dheeraaf gabaabaa jechuun dubbachiisaa biratti dubbachiisuun tokko galte gabaabaadha. Dubbachiisaa biratti dubbachiisuun 2 galte immoo dheeraadha. Dubbachiiftuun 2 wal fakkaatti moo adda adda? Wal fakkaata. Alright. So jecha gabaabaa fi jecha dheeraa jechuun jecha keessatti dubbachiiftuun 2 wal fakkaattee walitti aantee yoo galte dheeraa. Dubbachiiftuun tokko kophaa ishee jecha tokko keessa yoo galte gabaabaadha. Fakkeenyaaf
As keessatti aan iddoo lachuu kophaa kophaa waan galteef as keessatti immoo aan iddoo lachuu lama lama taatee walitti aantee wal fakkaattee waan galteef iddoo wal fakkaattee walitti aantee galtetti dheeraa iddoo immoo adda adda taatee kophaa kophaa galtetti immoo gabaabaa jenne jechuudha. Viidiyoo irraa ilaalaa viidiyoo rikoordii gochaa jira daqiiqaa wajjin fiiguun isa kana isa baranneen deebisee si yaadachiisaa jira yeroo darbee kana. Okay, sagalee hudhaa jechuun maal jechuudha? Sagalee hudhaa jechuun Sagalee hudhaa jechuun kan hudhamee bira darbamudha miti ree? sagalee hudhaa jechuun sagalee hudhamee bira darbamuudha. Qubee sadi taatee dhufte hiika kennuu hoggaa dhiise hudhaa jala godhanii gubbaa godhanii hudhanii bira darbu. Mallattoo hudhaa jechuun mallattoo akkanaati. Isinti mul'achaa irra ta'ee hudhaa jechuun iddootti sagaleen keenya gargar citu yookiin hudhamu yeroo waan tokko dubbannu. Fakkeenyaaf qubeen afaan Oromoo dubbachiiftuun lamaa ol lama yoo taatee dhufte dheeraa jedhama. Lamaa ol taatee dhuftee walitti aanuu waan hin dandeenyeef akka hiika jechaa guutuu godhatutti tokko keessaa buunetu yookiin lamaasaayyuu fudhuu dandeenya gidduutti buunee dubbachiiftuu afaan Oromoo sana gargar baafna. Iddoo tokko tokkotti immoo dubbachiiftuu qofayyuu miti dubbachiiftuu wal fakkaattu qofa otoo hin ta'in dubbachiiftuu adda addaas ta'uu danda'a. Iddoo tokko tokkotti dubbachiiftuu fi dubbifamaa gidduus ta'uu dandeessi garuu hiika jechaa guutuu kennuudhaaf uunaa jechuudha. Uunaa jechuudha. Okay. Uunaa jechuudha yookiin hudhaa iddoo sagaleen keenya itti gargar citu yookiin hudhamu. Inni kan itti aanu irra butaadha. Irra butaa jechuun waa jechuudha. Irra butaa jechuun immoo kan irra bunnee kan yaa'anii irra butaa jechuun dubbachiistuu bira hoo dubbachiisan tokko jiraate bira darbee jechuudha. Tokkittiin hoo jiraate irra buttee dabartaa jechuudha. Dubbachiisaadha moo dubbifamaadha moo dubbachiiftuun Dubbifamaa bira. dubbifamaadha. Dubbifamaa gosa wal fakkaatu moo gosa adda addaati? Gosa adda addaa. Dubbifamaa gosa adda addaa lama ta'ee walitti aanee yoo gale dubbifamaan sun qubee dachaa keessa hin jiru yoo ta'e jecha afaan Oromoo keessatti isa jalqabaatu irra butamaa moo sattaanutu irra butama? Isa jalqaba. Isa jalqabaatu irra butama. Kanuma bakka wanti isin irraa barbaadu. Jecha afaan Oromoo keessatti dubbifamaa afaan Oromoo keessatti sagaleewwan dubbifamaa adda addaa lama jecha tokko keessatti yoo walitti aananii dhufan lamaan keessaa kan duraa sagalee irra butaa jedhama jedha. Kanatti dubbiftuu jechuudha gaafa qubee barattanii xumurtanii jettan barreessuu sun dubataa akkatti barreessu. Okay. Kana booda ifan isa kana irra isiniin deddeebisaa jira. Kana booda tokko tokko shaakala qubee isin xumursiisuun barbaada waa'ee qubee sirreessuu barreessuu maqaan isaa dubbisuu danda'u barreessuu danda'u. Inni dubbachuun dhageessuu isaa baay'ee rakkoo. Dubbisuu danda'u qubeen kun qubee irra butaadha jechuu danda'u qubeen kun qubee hudhaadha jechuu danda'u kan keessan adda baasin asumarratti xumura jechuudha barumsa keenya. Kana booda warra hin beekne godaafinna warri immoo kana caala gara fuulduraatti kan biraa keessa fagaannee barachuu barbaannetti itti fufachuudha. Okay, isa kana kan irra caalatti namni guutuun isaa barachuu ni irra jiru. Okay, fakkeenyaaf jecha ilkaan jedhu keessatti qubeen afaan Oromoo dubbifamaan lama. Laa fi kaatu walitti aanee dhufe qubee adda addaati. Qubeen kun immoo dachaas ta'uu hin danda'an. Kanaafuu laa irra bunneetu kaa dubbifneetu ilkaan jenna jechuudha. Laa liqimsinaa yookiin kan liqimfamudha jechuudha. Isaan kaan hundumaas akka kanatti ilaalu. Mee jecha kana keessatti irra butaa isaa naa baasaa. Qonna nuuf abdii keessaa beeknu kuraarush mandeebi. Haa ta'uun jecha nama dubbise jecha dallansuu jedhu kana keessatti jechaan irra butee jiru kana keessatti namni irra butaan isaa kam akka ta'e natti. Laadha miti qoyitoon sirtaan fuulduratti fide. Jecha kana keessatti irra butaan qubee kam akka ta'e namni. Naadha. Naa maaliifi? Dubbachiiftuu keessaa gidduu isaanii dhufte. Dubbachiiftuu maali? Irra butaa waan taateef
Eh, Dhiyaatu itti dafite waan ta'eef. Hantuuta kan jedhudha. Hantuuta kan jedhu nyaatarraa butaadha. Lakki dallansuu kan jedhu. Dallansuu kan jedhu barbaadan. Okay. Dallansuu kan jedhus nyaatarraa butaadha miti. Jecha dallansuu jedhu keessatti naan irra butaadha. Maaliidhaaf? Kophaa ishii taate sila galteef malee. Naanni fi saan qubee afaan Oromoo dubbifamaa adda addaa waan ta'aniif walitti aananii waan galaniif dubbifamaan kun immoo dachaa waan hin taaneef kanaafuu waliin fakkaatan waan ta'eef gidduu kan immoo qubeen dubbachiiftu waan hin jirreef naadhaan irra butaa jenna. Daqiiqaa 10 booda walitti deebina. Sa'aatii 8:40 biraa 8:50 yookiin Itoophiyaatti immoo sa'aatii 10:40 10:50 deebina. Nagaan tura.